jaalala 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 jaalala. Kun viidiyoon kun kan inni darbu eessatti Al-Hadaf miidiyaa irratti. Asumaanuu Al-Hadaf miidiyaa hundi keessan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa keenya jaallatamoo fi kabajamoo idil addunyaa irratti argamtan jirra jirtu fayyaa keessanii baga jiraatan isiniin jecha guyyaa har'aan tana seenaa ajaa'ibaa seenaa jaalalaa isinii qabadhe dhufe. Jaalala 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 seenaa jaalala halaalaa waan jedhamu odoo waan ta'e dubbisu waan baay'ee tokko natti toleen fudhadhee dhufe wajjina dubbisnu wajjin tura. Seenaa jaalala halaalaa jedhama mata dureen isaa. Bismillahirrahmanirrahiim jedhee eegala yaaboo. Magaalaa baadiyyaa nagaa qabdu tokko keessatti dargaggeessi maqaan isaa Abdurrahmaan jedhamu jiraata ture. Inni qabeenya guddaa hin qabu ture, garuu amala gaarii, amanamummaa fi sodaa Rabbii qabaachuun nama hunda biratti kabajama ture. Ganama salaata subii masjiidatti salaatee hojii isaa jalqaba. Galgala ammoo yeroo argate quraana qara'ee hiika isaa barachuuf yaala. Maatiin isaa yeroo hunda akkana jedhuun isaan jechuudha. Ilma keenya qabeenya caalaa amala gaariitu nama guddisa. Amala kee bareeffadhu jedhanii isa gorsu ture. Guyyaa tokko yeroo Abdurrahmaan masjiida keessaa bahu dubartii maqaan ishee Khadiijaa jedhamtu arge. Isheenis quraana kan qaraatu, uffata safuu uffattu, haadhaa fi abbaa ishee kan kabaju, hiyyeessaa fi jechuudha miskiinota kan gargaartu ta'uu isii qorate. Akkuma arge sanaan jala deemee hogguu inni qoratee jedhu amala kana qabdi isiin. Abdurrahmaan qalbii isaa keessatti ishee jaallate, garuu ofitti jechuudhaan yookiin ofitti asaasuudhaan akkana jedhe: yoo Rabbiin ishii naaf qoode karaa halaalaatiin nan argadha, yoo naaf hin qoodne immoo waan naaf wayyu nan argadha. Kanaafuu isiitti siqadhee waan hin taane wajjin haasa'uu hin qabu jedhe. Kanaaf walitti dhiyaachuu, hariiroo dhokataa jalqabuu fi haasawaa hin barbaachifne hunda irraa ofin qusadha jedhee irraa of qusate. Guyyoonni darbanii ji'ootanis darban. Abdurrahmaan hojii isaatti cimee hojjechuu jalqabee qarshii xiqqoo argatu keessaa muraasa maatii isaa gargaaruu fi muraasa immoo fuulduraaf qusata ture. Khadiijaanis isa agartee amala isaa yeroo baay'ee namoota irraa qoqqorachuu eegaltee amala isaa irraa dhaga'uu jalqabde isiinis. Garuu isheenis Rabbi sodaachaa qalbii ishee eeggattee yoo gaarii ta'e Rabbiin karaa sirriitiin walitti nu fida jettee du'aa goote. Amma isiinis jaalatte bara. Isiinillee jaalatte yoo nu waliin qoode yoo gaarii ta'e Rabbi karaa sirriidhaan walitti nu fida jettee dhiiste. Guyyaa tokko Abdurrahmaan hojii isaa dhaabee rakkinni guddaan isa mudate. Namoonni gariin akkana jedhaniin: Abdurrahmaan amma fuudhuun siif hin ta'u, ati hiyyeessaa baatu jedhanii isatti qoosuu jalqaban. Hojiin isaa jala laafannaan jechuudha. Garuu inni abdiin kutanne halkan hunda salaata taajuudaa salaatuun Rabbi kadhata ture. Yaa Rabbi karaa halaalaa naa banuu, ani si qofa irratti hirkadhe, karaa halaalaa yaa Rabbi naaf bani, naman kadhadhu hin qabu, yaa Rabbi sin kadhadha jedhee. Torban muraasa booda hojii haaraa argate. Hojii isaa keessatti amanamummaa isaatiin yeroo gabaabaa keessatti nama hunda biratti jaalatamaa ta'e. Guyyaa tokko haadha isaa bira taa'ee akkana jedhe: haadha koo, yoo ati heeyyamte maatii Khadiijaa gaafachuun barbaada. Akka isaan mucaa isaanii naaf kennan intala keessan naaf kennaa jedheen gaafachuu barbaada jedhee haadha gaafate. Haati isaa gammachuudhaan akkana jette: ilma koo, karaa Rabbiin jaalatu filattee jirta. Rabbi si haa milkeessu jettee du'aa gooteef. Maatiin isaanii gara mana Khadiijaa dhaqan. Maatiin Abdurrahmaan kun gara mana Khadiijaa jaarsa ergatan jechuudha. Kabajaan wal dubbatanii abbaan Khadiijaa amala Abdurrahmaan qorachuu jalqabe. Egaa wal qoratanii wal gaafatanii ka'anii. Namoota hojii isaanii waliin hojjetan Abdurrahmaan namoonni wajjin hojjetan godinyaa isaa gaafatee, olloota isaa gaafatee hundumtuu akkana jedhan: namni kun soba hin beeku, amanamaadha, salaata isaanii eeggata, nama gaariidha. Abbaan Khadiijaa gammadee garuu akkana jedhe: ilma koo, ani qabeenya kee hin laalu, intala koo nama Rabbi sodaatuuf kennuu barbaada jedhee Abdurrahmaanitti. Ni jira garuu namni zamana kana. Namni akkas jettan yoo jiraatan aniif Abdurrahmaan imimmaan gammachuutiin akkana jedhe: Rabbi galanni siif haa ta'u jedhee gammadee. Akkasitti ji'a muraasa booda nikaahin isaanii masjiida keessatti, guyyaan sagantaan nikaa pirogiraamiin isaa masjiida keessatti raawwatame. Firaa fi ollaan isaanii hirmaatanii namni hundi isaaniif du'aa'ii gaarii godhee masjiida keessatti nikaan godhameef jechuudha jara kana. Guyyaa sana imaamni isaanii akkana jedhe. Imaamni masjiida sana: mana Rabbi sodaa irratti hundaa'e keessatti jaalalli ni guddataa, rakkoon yoo dhufes ni darbamaa. Kanaafuu Rabbi sodaachuun isinirra haa jiraatu jedhee gorsa kenneef. Akkasitti wal fuudhan jechuudha jarri kun. Fuudha isaanii booda jireenyi isaanii yeroo hunda salphaa hin turre. Yeroo tokko hojii Abdurrahmaan laaffatee galiin isaa hir'ate. Hojiin duraan hojjetu sun jalaa dhabame jechuudha. Khadiijaan garuu hin komanne akkana jette:
har'a xiqqoo qabbanaa ta'a garuu rabbiin nu waliin jira nyaata muraasa nyaannu kana nyaannee rabbii keenyaaf galata galchuu hin dhiisnu dubbiin ishee Abdurrahmaan baay'ee jabeessee yeroo biraa Khadiijaan dhukkubsatte yeroo taanu Khadiijaan kun dhukkubsatte Abdurrahmaan guyyaa fi halkan ishii tajaajilu eegale inni yeroo hunda akkana jedha har'a an sin tajaajila borimmoo yoo ani dhukkubsadhe ati na tajaajilta akkuma rabbiin nu ajaje wal gargaarree wajjin jiraanna absirni fayyitaa jedheen ji'oonni darbanii rabbiin ilma bareedduu ji'oonnis darbanii gaa waggaanis darbee ege jedhee turanii booda rabbiin ilma bareedaa tokko isaan badhaase maqaan isaa maal jedhama Yuusuf jedhanii moggaasaniif maqaa ilma kanaa jechuudha ijoollee isaanii qur'aana barsiisan salaata barsiisan dhugaa dubbachuu fi amanamummaa barsiisan waggaa hedduu booda namoonni naannoo isaanii akkana jedhu turan mana kana keessatti qabeenyi guddaan jaalala miti maaliree sodaa rabbii fi wal kabajuudha jaalalli sachirraa ijaarama jechuu jalqaban jechuudha Abdurrahmaan yeroo dulloome ilmaan isaa walitti waamee akkana jedhe yoo jaalala barbaaddan karaa halaalaa barbaada janajjanaa fi jinniin jaalala argamu hin jiru karaa halaalaati jedhe boo yoo gammachuu barbaaddan rabbi sodaadhaa yoo beekumsa barbaaddan rabbi sodaadhaa yoo mana barakaa qabu barbaaddan wal kabajaa waliif dhiisa rabbi yeroo hunda yaadadhaati rabbiin gizee sana waa hunda isniif mijeessa jedhee ilmaansaa akkasitti gorsa ture maaliifan seenaa kana fide barnoota seenaa kana keessaa barannu seenaa kana keessaa maal baranna tokkoffaa jaalalli dhugaa nikaahii fi karaa halaalaa irratti hundaa nikaahii fi karaa halaalaa hunda irratti hundaa lammaffaa obsii du'aa'iin balaa rahmataa ni banu balbala dhiifama obsii yookaan du'aa'iin balbala rahmataa ni banu akkasuma amanamummaan qabeenya hunda caala yoo amanamummaa qabaatte ati qabeenya hunda ni caala amanamummaan jechuudha akkasuma rakkoon mana keessaa wal jaallachuu fi wal gargaaruun salphata malee rakkoon nama mudachuu hin dhiisu akka feete yoo qabaatte illee jechuudha mana keessatti rabbii yoo yaadatame nagaa fi barakaan ni jiraata kanaafuu hawaasa keenya guyyaa har'aan tanaa qophiin wajji turtanitti akka bohaartan hedduu gammachuu qaba qophii jaalalaatiin har'a waliin akkan turre an Khaalid Saabiti kun viidiyoon kun kan inni darbu eessatti Al-Hadaf miidiyaa irratti asmaanuu Al-Hadaf miidiyaa hundi keessan subscribe gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha wasalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh